jalqaba gaa aappii kana keessa gaseentaa yeroo gaseente gaa aappii duraan akka itti fayyadaman jechuudha. Akkaataan PDF kitaabota garaagaraa ammas keessa fayyadamaa an ture bifuma saniin jira. Kitaabni hoggaa gubbarra gadhooyte achumaan gaseenee as keessa sii ta'a jechuudha. Seef godhuu qabdi dirqama. Amma jalqaba akkaataa itti fayyadama isaa fakkeenyaaf kun amma kitaabni akkana jira. Kitaaba kana bifa kanaan as keessa fayyadamuudhaaf irrattis katabuu dandeessa. Mee akkamitti akkaataa irra kataban akkaataa itti fayyadaman bakka tam dhawni itti fayyadaman amma duuba kana irraa deebiteef duuba inni kana fide sanboodarra bakka amma dirraa hojjettu sanatu ixaa akkana barreessuu eegalte jechuudha. Barreessuu eegalte jechuun amma barreessuu eegaltee jirte jechuudha. Achirratti baratte dirraa bakka keessan gattuu ixaa jechuudha. Bakka reefutti mareetan bifa kanaani ammas hayxuunis kunootan mataniin ammatti maraa jiru san jechuudha. Hayxuu irraa hayxaan jechuudha. Akkasitti irraa hayxeeni deebitee ammas barreeffama haaraa itti barreessuu dandeessaa jechuudha. Gubbarratti hoggaa haquu diyantu danii olii san tuyita jechuudha. Bakka namatti laadheetan haquuf ammoo tuttuqaa sadii antana tuyiteetii diilleetii ol baasa diilleet gaggoota jechuudha. Haynee jirre jechuudha. Ammaan tana bakka waan reefuu barreessine san haala kanaan itti fayyadamta.